namni hiikamee jiru tokko maqaa jaartummaa hin qabu. Maqaa jaartummaa hin qabu. Ani dhugaan himaa Abdallaadhaafis gama hiyyan. Najibbite eega najibbitee waraqaa jinaaf kennite boodatti abbaan fadhe na bira haa dhaabbatu, abbaan fadhe na bira haa taa'u. Maaltu isa galchee, maaltu si naqee. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبر جمتو تهرد في دعوة خني بكم يرتني نجاني خني لجاني في كارين قطع مريس نادك وسنجتا لينا وجين رفني جرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرا جرت سنجتا خبر جمتو دعوة خني سلام تان تنيتون أني راحتي بك جرتني تسن هادك كبتو أرد الجاز نبرة ديبيه جرا وان ديبيه إسحاب بيها نولين توا. هكذا قاعدة واتخذ نهران تناقالينا إيجان دينقد مناخ ما جيسي مناخ ما تي أسجل جبودة دي بيلا ليه أكستي لالو في وانت كتك وجين حاسور أم بربادة لينا يجا ورا ونين سوي جين حاسور بربادة نموني باين خيسان دوراني خلتي تدار دوراني نعرف سجراني مالية تجارتنا ما مالي دلها بدي جارتنا ما مالي دلهم براسي إنجرتوين أنجاني جا رجعت بتشوف جا ميلنا خينا وان كانت كم جتمه أنا جاهجمر ينجارتي نما عملي ندبتي أنا في إنه كنا مولجالة تومتي أكو بلوماتي أكا في روماتي جنمني تكو أبليسا في الريخان وجين دلتني في خانو قفامتي دجاس أكو أبليسا نبير دابتي بكان الرك كدت ركوس النباسا جرمله أني واي جم جالله سنا في نينيس وليني سنة ورن جم جالله بس سندني أكمل تجارتي نما بير تيسا مالي وجهها سويتا جتن هندي خيسنو هاسو تجمعرا في الرئيس سادا نسنجان. أكشي دا وتخيل كم فانسي رادا جيسنتي عمل لينا أستلي قلتي بالبلا قفوسون تاني وروني أكيس جرين لين حدورا خن رفي نالي قافتي حتى هنگا مناتي ديمار رفاني ركو عبد الله فيلينا خنرا خنكه وان كان سبب قدا نمني اتته إسال لمن كان دام فجأسي تكو فارتي دچاس سيجيتي تأكمل توان كان غوتا نانجان نموتو غرغوتا شيكان فارتي تو رفي مناتنا دبسي وان كان تأكمل توان كان دليدان نانجاني ميلنا إسان كان نومال جتاتي anda wanini isaninju isanile dugumjirtun ittihima isin namni tokko akka obbolummaatti dhufee yoonii fi bakka takka isin geessee mustashfaa yookiin magaalaa isin geessee waan takka siif godhe akka obbolummaatti gama jaartummaa fudhattamoo gama obbolummaa fudhattaniin jaan isaaniinis. Ammalaal isin tun jaartii namaatiin anjaan ani immoo jaartii namaatiin mitiin jeen ammaaf hiikamtee jirtiin jeen. Dhugaa dhagaa namni tokko hanguma jaarsa bira jiru. Jaartii namaati malee anamma jaartii namaatis hin jaamu. Ni beektaa? Akkamittiin hin jaamne nama waraqaan kan namteefi'an. Nama hiikamee jiru jechuudha. Nama hiikamee jiru. Namni hiikamee jiru tokko maqaa jaartummaa hin qabu. Maqaa jaartummaa hin qabu an. Na hiika jeetis dachaas waan hin jaaladheefi miti. Dachaasii na jaalatee jechuu hiyyallee miti. Eegaan hiikametti ani intala dhalaati dirqama hiyya. Eegaan hiikamee. Mana staus nin danda abba fades jalachu nin danda sam mirgaqi nama tokko sin dagal yon nama jaladdes nama ngalchu yon khabati yajraddes maqaanin qaba yon nama jaladdes maqaanin qaba eegan jaartii namarraa beejechu saniifu hundi keessanu annaaf dachaasis walin jaalanne an jaartii namaati simiti asbooda eegan hiikametti jaartii namaa hin jaamu saniifu dhifama wajjin jaartii namaatillee hin jeyinaadha ammaan booda dachaasillee nabira taa'eef nan jaalatu nan janajjanu saniifu oduu kijibaatiin waan akkanaa fuutanii namaa isin arrabsinaa jechaas namaan hin jejjeyinaa dhugaan isinii himan. Akkasii gaalina mee walumaa galatti daawwattoota keenyaa fi warroota agartee miti qaamaan nu beekanii fi kan online nu beekaniif waa'ee waan naafisi jidduu jiru atummaan gabaabsi afaan makeetiin himiif mee. Ani wanni naafisi jidduu jiru maali obbolummaa rabbiiti. Ayyee. Anaa fi dachaas jidduu obbolummaa rabbii jira. Namni obboleessa rabbiiti. Obboleessi kan garaa haadhaati wajjin dhalatan qofa osoo hin taane obboleessa rabbiiti nuti biyya namaa keessa jirra biyya teenya keessa hin jirru. Eega Abdallaan shaaraarra na darbe isaanii shaaraarratti na haa darbanii jettanii duba. Akkuma Abdallaan shaaraarra si dhiisatti si haa dhiisuu yoo jettan haa na dhiisanii isaaf ifannisilleen. Garuu intala dhalaa takka akka fedhellee yoo tahe namni garaa itti jabaatee shaaraarratti isin darbu dirqama waan isin barbaaddu obboleettii dhalaa namuu ni qaba. Namni obboleettii dhalaati wajjin hin dhalanne hin jiru. Saniifuu
yoo obboleettii teessan san taate amma namni tokko ilmi dhiiraa tokko jechuun osoo dhalaan ta'in karaarraa fuudhee galchee mana isaaniitti waan takka takka godheef ni jaalatee jettanii hin jaan. Akkasii gaa daawwattoota keenya akkuma afaan liinarraa dhageessan kanatti naaf liinaa jidduu jaalala obbolummaa qulqulluutu jira. Yeroo isiin rakkatte kanatti cinaa dhaabbannee wantoota takka takka waan isii barbaachisu goonee fi tasgabbeessinee fannisillee naa galatoomu mana gallakkisee fi biraa deemee jira. Kuno anilleen manallee on gallakkisuuf baadde yeroo tiyaarsaa godhee waan isiin barbaadde saayisii naatti hajamtetti hajaa isii baasutti hin jira. Maaliifuu guyyaan irraa kunni dabaraa nuti kaleessa gaafa liinaan bultii isii keessa turtetti harka isii nyaachaa turre uffata keenya nuumichaa turte wajjin balloo fi gammachuu qooddachaa turre arraan tana gaafa bultiin isii diigamtee isiin ala baate kanatti akkamitti duuba Abdallaadhaan nutti haara jechuu jennee isii tanarraa duuba deebina. Saniifuu nama kalee wajjin nyaachaa turte tokko gaafa balloodhaan wajjin nyaachaa turre arraan tana gaafa isii rakkattee bultiin isii laaqamtee ala baate kanatti irraa fagaannee jiraachuu rakkoo isii dhaabbannee laaluu dhibee isii dhaabbannee laaluu osoo isii dhukkubu jiru osoo isii rakkachuu jirtu osoo isii yaada garaagaraatiin sammuu isii jeeqamu jirtu wantoota kana dhaabbannee laaluu dadhabnee jechuudha gartee inni abbaan fedhe nutti haa aaru rakkoon tun ni dabarti abaaramaan ni dabara maqaa namaan hin badu waan jaamu takka saniif liinaan kaleessa wajjin nyaachaa turre har'a akkamitti rakkoo kana keessa laallaa waan jaamu takka nutti dhagaame liinaa cinaa dhaabbachuutu jirra hanga dandeenyu takkatti gargaaruuf jirra hatta waan bira kutee waa'ee isaanii kanallee liinatti haasawutti hin jira isillee naa fudhachuu baattu irra deddeebi'ee kallattii bilbilaatiinis ittiin haasoo jira. Haa ta'u immoo garuu liinaallee yoo naaf fayyamuu baattee sun liinaan mirga isiiti. Nuti wanni nuufi liinaa jidduu jiru jaalala obbolummaa qulqulluudha. Jaalala oromummaa qulqulluudha. Waan nurraa eegamu goonee fi kun alhamdulillah akkuma agartan kana isillee fayyiteeti jirti. Saniifin har'aan tana ka'ee dhufee viidiyoo kanallee asumaan wajji maruu barbaade garuu immoo viidiyoo Abdallaan maxxansita kalaalee Abdallaallee viidiyoo wajjin hin marini akkamitti Abdallaan jaarsi kee nama jibbuu wajjin akkamitti ati viidiyoo waraabdaa jettanii dheengadda viidiyoo ati waraabsan irratti eega mana akhimaa si geesse booda maaliif viidiyoo si wajjin waraabaa Abdallaa hinaafsisuu jirtamu Abdallaa aarsuudhaaf kan hunda goote warri jawu hedduutu jira isaan kanaan liinaa gabaabumatti maal jettaati? Ani wanni viidiyoo wajjin waraabeef obboleessa rabbi kan cinaa dhaabbatee rakkoo tiyyasan na wajji qooddate namni ammoo karaa biraatiin ni jaalataa maal jechuu jiran akka nan jaalanne obbolummaa rabbiitiin na bira dhaabbatee akka mustashfaa na geesse isaan garsiisuufin viidiyoo si wajjin waraabi malee wal jaalannee Abdallaa hinaafsisuuf kan wajji waraabnee. Akkasii Abdallaalleen asirra dhaabbatee wantoota garaagaraa haasawutti jira nuti an Abdallaa nu laallatu duraan gorsinee dadhabnee har'ammoo eegasiin baate boodatti akkamitti cinaa dhaabbattee onni jaamu. Kuni annam fudhachiisu akka nama tokkotti liinaa waan kana akkam jettame. Ani dhugaani ma Abdallaadhaafis gama hiyyaan na jibbite eega na jibbitee waraqaa jinaaf kannite boodatti abbaan fadhe na bira haa dhaabbatu abbaan fadhe na bira haa taa'u maaltu isa galchee maaltu si naqee waa'ee kana keessa sin galchuu dhimma si naqullee miti maaliif yoon jaartii ta'e nama na bira taa'uu fi nama na bira dhaabbatu feetu hinaafiif. Garuu ammoo eegaan jaartii teetirraa ichi bee atilleen waraqaa jinaaf kannite booda wannummaan si rakkisee si aarsee viidiyoo si waraabseeti firraa dhaabbadduun sinjaa anaafi ati amma gama tokkoon wanni takka walitti nuunafne yoo obbolummaa rabbii taate wal bira ni jirra akka obbolummaatti eega na jibbite takka dirqamaan intala dhalaati si jala fiigee sin karadhu sittin booyu miilarra si kufee si haradhee hanga namni si kadhatu as booda waan takka wanni naa hafeen jiru ilmootiyya bichitii naaf kan ni taajee nama adda addaallee sittiin ergu jira saniifuu dirqama naafis jittu jiru ilmoo waliin nufidduuf anaafi ati walirraa fagaannee jirra duwidaa fi garaa taanee jirra ammaan booda ilma namaatti akkan dubbannee waan si galchuun qabdu tanaafuu if kabajii if eegii jiraadduun sin tanaafuu waan si galchee namatti si ijisiisees hin qabdu gama takkaan anaafis jidduu ilmoo jira abbaa ilmootiyyaati. Wanni hundinuu duraan sirraa hafte duraan si dabarte saniifuu namaanis waa jajja'uu ofirraa dhiisi amma duraan si dabarte waa hundinuu garuu wayiin siin jaattis xiqqishoo anaafis jidduu ilmoo jira ilmoo teenya san laalleetumaan akka ati baalagee taatetti baalagee si wajjin hin ta'u saniifuu dhiifamaa wajjin akka maqaa namaa hin kaasnee dhugaan siimaa Abdallaa if eegii if kabajii hanguma abbaan if kabaje namnillee nama kabaja ani mubaarak iyyaa jechaan si kabaje
garuu dirqamaanis mucaa sirraa fudhachuun hin danda'a tanaafuu ifeegi namaasinis waa takka hin jajjayini namallee hin tuttuqiniin siin jaa. Asumaan namoonni baay'een dachaas bultii isaan kanaa diigee jiran irra deddeebiitii waan kana dubbadha. Dachaas ammallee akkuma deengaddaa fi deengadda durallee isin hin jee. Erga bultiin isaanii tun diigamtee isiin tun haalatti baate booda kan inni itti dhufee muciyyoo tanaa fannisi wajjin haasofne. Fannisiin akka gartee mana keetitti galtu godhi kan jennee fannis bira dhufte. Kana wanni jiru sanii achitti immoo daawwattoota keenya akka qaalii fi gaggaarii namni Liinaadhaa fi Abdallaa jidduu duraanis dhaabbatee bultii isaanii addaan facaasaa ture. Hin jiru naa achitti diigamte har'aas boruus tanii irra deddeebiitiin isiniin jaa. Namni bultii isaanii jidduu seenee diige hin jiru. Ana immoo eega bultiin isaanii diigamte booda waan narraa eegamu takka godhee dhukkube mana hakimaa geesse alatti baate shaararra baate fuune manatti goone arrallee kunoo Liina sarparaayisa ajaa'ibaa si qabaddeetiin dhufe mana si argineeti jirra. Kunoo kana booda mannillee si argameeti jira. Yoo manni fannis kun si dabbare achi dheeyitee mana haaree san gartee miti laallattee itti galuu dandeessa. Waan hunda si goonee jirra haa ta'u jaayiz ta'ee jira. Meeshaa bichaa itti siibinnee itti galuu bichaatu. Ani mana fannis kana fannis waan lubbuu ibsu sodaatee jiruuf mana naaf qopheessitanii wallaahi akka na gammachiisu keessaniif hedduu naa galatoomaadha. Kun dirqama mataa kiyyaatii anillee waan hin dalagadhuuf jecha kophaati jetti mana kireeffadhee jiraadhee iftahee jiraachuun qaba malee mana fannis kanallee yoon taa'e maqaan jirreen namaa baha maqaan taane namaa baasanii fannis gama isaatiin waan takka quban qabu dalaga jiraata hattaa hunnoo amma arraa kanaa hin dhufne eega guyyaan na dhukkubeetii booda hin dhufne fannis giseen ani hin jirre anaa dalagaa faa jiru dhufee deema ani gama kiyyaan wallaahi hedduun gammadee mana na harkuu keessan kanaaf galatoomaan isiniin jaajilaka. Manni kun maalirra dhaabbatee Liinaadhaaf خريفمو دندية وني جامو غافين خو دنديسي وني إرد أبتي مني خلينا داف خراف ديمو داو تتخنيا كالي بيجاري أدانس نيباسا فنس عبد الله فنس لبوتي دي بتجرا جارتي مناتي مناخيتي جلجتي ليربراتي مناتي جلجتي جتشون جراسنيفو يو جارتين تيا مناخي سني بوباتي أنا فياتي تقماتو نياتا سنيفو إرجع جرتي عبد الله وان كان خنجو تاتيجا سينس دلادا بيجانا خيزة بيتي سيران بولتي mana tokko laallee xireessinee fi isinis akka nama tokkootti jireenya mataa isii eegaluu qabdi. Hangiyoom kophaa isii teessee gadi ta'e hangiyoom dalagaa isirraa mashquula taate hangiyoom teessee kophaa isii sammuu isii jeeti. Kana boodarra Liina wantoota gaddinis hafuu qaba yaanninis hafuu qaba sigaa baqa kana booda Liina. Ani garuu waan hin sinjuu asirratti dhugaadha. Kophaa ta'anii gadduun sumaa faayidaa nama hin qabdu. Ani ammoo garuu bakka kanatti jechuudha. Wanni an dubbachuu fedhu ani deengaddaan hiikame jireenya kophaati jaa xiqqishoo jiraadheetiin eegas booda hamtu fitaltu firraa laalee jireenya nama lamaatti seena malee amma jarjara kanatti osoon hiddaa fi muddaan baafannee jechuu akka aadaattis akka shari'aattis akkasii yoon dogongorellee osoon san hin baafannee jarjaree heerumattis hin seenu jarjaree waa'ee jaalalaa keessaas hin seenu garuu mana naa arkitanii naa haxaa'u keessaniif galatoomaan isiniin jaa hedduun isin galatoomfadha. Ammoo tagama biraa humaa rakkoon qabu san suutuma itti deemna tagama jireenya kophaa tana. Jireenya kophaallee jechuun xiqqoon bartaa ani immoo naaf fannis waan kana walii gallee wajjin mareennee eegaa mana kanatti Abdallaanis akkas jiru taate isinis akka nama tokkotti mana isii banattee seentee saa barbaadde seentee saa barbaadde dalagaa isii dheeyitee dalagaa isii irraa gara mana isii hoggaa deemtee hedduu takkatas nama jaalina. Ani dhugaadha mataa kiyyaafuu ammoo mana fannis kanaa deemee dalagaa dhaqee giseen mana fannisitti deebi'u akkuma waan jaarsa kiyyaa takka garteemi akkas nama fakkaatti inni waan hin jirreef tan inni jaalatu yoo nama jaalatu qabaatee ogaa dhiirti nama jaalatu hin dhabdu itti aarti jechuudha. Anaa mana kanaa bee mana kanatti deebi'aa oolu inni kun osoo jaartiinis qabuun na sobaayii jechuun sidiis hin oolamtu saniifuu jireenya kophaati yaasan mana kiyya baganaaf arkitanii dhaqee meeshaa itti bitadhee jechuu kophaati jetti jireenya kophaati yaasan xiqqishoo keessa jiraadhee achiin booda yoo jireenya kophaati yaa na dabbare jireenya nama lamaa seenaa jeetiin yaada malee amma jarjara kanatti waa'ee heerumaatii fi waa'ee jaalalaa keessa hin seenu. Akkasi daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo arraan tana kuno wannin haareen Liinaadhaaf fide akka mana arkineefis mana kophaatti arkineetiif jira mana siitis haxooynee fi dhiinee fi jaayii goona jira meeshaa bichaa itti binnee fi
Liinaan jireenya mana isii haareetti eegalu bichaadha wanni isii hafeen jirtu. Akkasi daawwattoota keenya qaqqaalee fi gaggaarii oduun tun hedduu nama gammachiisti. Isin intala dhalaati. Intalti dhalaadhaa kunoo ilma dhiiraa mana duraan galu jiru. Keessaa bahee ala galu jira. Hanga yoo mucaan kun ala gala waan jaamu takkaa fi akkasuma ammaas Abdallaanis mucaa kana waan doorissu jiruuf. Maaliif mucaa kana akkanatti harame kan namni lubbuun dhiibataa ansaniifuu Abdallaa wajjinis wal lolurra Liinaadhaaf qophatti mana kireessinee yoo Liinaan qophatti mana sii keessa jiraatte Abdallaanis natti naaru kanaafuu mana kireessuu fi qabnaa jee walii gallee jaaya naaf fannisoo jaasone mana kana sii goone Liinaa teenya. Galatooma. Anilleen gama kiyyaan hedduu takkaan gammadee daawwattoonni keenyas mana maaliif si kireessanii jettanii karaa biraatti siin fudhatinaa mana dhiiraa taa'urra mana ifii cufatanii banachuu wayyaa saniifuu haasoollee isin dhadheereessine. Asumatti seerraa goolumna hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti.